Naannoon Oromiyaa waggoota muraasa asa lola humnoota mootummaatii fi humnoota waraana bilisummaa Oromoo WBO gidduutti taasifamaa jiruun gaaga'ama hedduu keessummeessaa jira. Kanaafis gamtaan abbootii gadaa Oromoo yaa'ii sadaffaa magaalaa Adaamaatti taa'een naannoo Oromiyaa keessatti nageenya akka bu'uufis waamicha taasisee jira. Naannoon Oromiyaadhaa waraana guddaa humnoota mootummaatii fi humnoota waraana bilisummaa Oromoo WBO gidduutti ammoo gaggeeffamaa jiruun lubbuun lammiilee nagaa darbuu, dhaabbileen tajaajila barnootaa fi fayyaa laatan cufamuun, sochiin diinagdee danqamuun akkasumas namoonni nagaa butamanii maallaqa gaafatamuun dhimmoota idilee naannichaa erga ta'anis ammoo bubbulee jira. Abbootiin gadaa fi haadholeen siinqeedhaa naannicha keessatti argamanis waggoota darban keessa nagaan akka bu'uuf araara kadhachaa turanis milkiinsaa xiqqaadha. Haa ta'u malee gamtaan abbootii gadaa Oromoo ammas jiraattonni naannichaa qilleensa nagaa akka argataniif waamicha nagaatis dhiheessee jira. Ajandaa ijoo ta'e kan ka'e dhimma nageenya biyya keenyaatti akka sirna gadaatti gaaddisa gadaatiin akkamitti hiikuun akka danda'amu, walajjechaan akka dhaabbatu, wal waraansi akka dhaabbatu, dhukaasni akka dhaabbatu, qaamni hidhate hundi nagaa akka buusu, gara nagaatti akka dhufu waamicha keenya akka dhaga'u bal'inaanis mari'atamee jira kan jedhan. Biyya kana keessatti akkamiin nagaa fiduu akka dandeenyuu fi abbootiin gadaa maal hojjechuu akka qaban, hawaasni illeen dhiibbaa akkamii gochuu akka qabu mari'annee jirra jechuudhaanis himanii jiru. Uummanni Oromoo dararamaa jiraachuu himanii nagaan hangafaa jiruu fi jireenyaatti bakka nagaan hin jirre homtuutu hin jiru kan jedhan abbaan gadaa Warqinaan qaamoleen naannoo Oromiyaa keessatti ammoo wal waraanan gara nagaatti akka deebi'an WBO fi mootummaas gaafatanii jiru. Nageenya dhabiinsi miidhaa guddaa naannicha keessatti qaqqabsiisaa kan jiru ta'uu kaasuudhaanis uummanni Oromoo dararamaa jira, diinagdeensaas akkasuma baadiyyaa irratti gabbu'aa jira. Kana ilaalanii isaanillee nagaa haa buusan jechuudhaan WBO fi mootummaas gaafatan. Mariiwwan nagaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo WBO gidduutti kanaan dura taasifaman irratti abbootiin gadaa affeeramuu dhabuu ammoo kan kaasan walitti qaban gamtichaa dhimmichi irratti ka'uusaatis himanii jiru. Karaa mootummaas yoo ta'u karaa qaamolee hidhatanii waraana bilisummaa Oromoo WBO abbootii gadaa affeeruu dhiisuun araara kanaaf gofootee jira kan jedhus ammoo ka'ee jira jedhana. Mariin araaraa waraana bilisummaa Oromoo WBO fi mootummaa gidduutti itti fufuu akka qabu himuunis uummanni dararamaa jira, isaanis ammoo siyaasa yookaan dhimma biraa miti kana ilaaluu qaban, imimmaan uummata Oromoo kana ilaaluu qaban jechuudhaanis kan gaafatan. Keessumattuu ammoo Oromoon godatti wal ilaaluun admaleedha, safuutu cabee, safuun kun ammoo bakkatti nuuf haa deebi'u. Dhaloonni amma jiru kana dhagoo ammoo kan dadhabee duudhaa fi safurraa maqelaata kan jedhuutu ka'e jechuudhaanis himanii jiru. Wal waraansa Oromiyaa kanaaf ammoo karaa nagaa qofaan furmaanni dhufa jechuudhaan abbootiin gadaa akkuma qaamoleen garaagaraa idil addunyaatii fi biyyoonni hedduun akka Ameerikaa, gama biraatii UK, Norway, Kanaadaadhaa fi biyyoonni hedduun jedhanii WBO fi mootummaan gara mariitti deemuu akka qaban gaafachaa turan. Abbootiin gadaa kanneenis ammoo gaafatanii jiru. Haa ta'u malee wal waraansichi hin dhaabbanne jabaachuun Oromiyaa keessatti ammas kan durii caalaa hammaatee meeshaalee gurguddoon gaggeeffamus akkuma itti fufetti jira. Gara mariitti haa deebi'amu, marii marsaa sadaffaatti jechuudhaanis yeroo waamichi qaamolee garaagaraarra darbaa jiru kanatti mootummaa fi WBO'n ammoo olola wal gubbatti banuudhaan lolasa hammeessanii meeshaalee gurguddoon gaggeessaa jiru giddu galeessa biyyattiitis raasuudhaan keessattuu Oromiyaa godinaalee giddu galeessaa diinagdeedhaan gurguddootaan diinagdee isaanii burkuteessuudhaanis uummata ammoo dararaadhaaf saaxilanii qabeenyi biyyattiitis mancaa akka jiru yeroo ammaan tana himamaa jira. Buufataaleen fayyaa akkasuma manneen barnootaatii fi tajaajilli hawaasummaa hedduun addaan cituudhaan iddoo waraanaatis tahee jira. Uummanni giddu galeessa
biyyattii naannoo Finfinnee jiru. Inni tokko ammoo humnoota mootummaatiin, inni kan biraa waraana bilisummaa Oromoo WBOdhaan miidhamaa jira kan jedhan xiinxaltoonni. Kanaaf ammoo furmaanni inni dhumaa marii qofas jedhanii jiru. Haa ta'u malee ammoo mootummaan yeroo marii marsaa lammaffaa deemaa turetti ABO shanii amma cabsaa jirra, opereeshinii jabaas gaggeessaa jirra jechuun mootummaan gaafasumarraayyuu ammoo olola kan labsee maricha akka gufatuufis sababii kan ta'e mootummaadha jechuudhaan WBOn quba mootummatti erga qabee qaamoleen lachuutu WBO fi mootummaan quba isaanii walitti qabuudhaanis marii marsaa lammaffaadha milkii malee akka hafuuf lamaan isaaniitu gahee baatanii jiran jechuudhaan komiin irratti ka'aa jira. Gara mariitti ammas deebi'amuu qaba yeroo jedhamaa jiru kanatti mootummaa WBOn laafee jira. Mariitti kan deebi'amu hin jiru. Humna ABO shanee ni barbadeessina, hedduun isaanii kumoota hedduun kan lakkaa'amanis harka laachaa jiran jechuudhaan keessattuu pirezidaantii Shimallis Faanis lallabaa jiru. Haa ta'u malee waraanni bilisummaa Oromoo WBOn kan durii caalaa jabaachuun humnoota mootummaa giddu galeessa keessatti hedduu isaanii haleelee hidhannoowwan irraa hiikkachuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo WBOn akkaan guddaa ta'e ammoo kibbaa fi lixarraa giddu galeessa qaqqabeetis hidhannoo waliin riphisee taa'aa akka jiru ajajaa waliigalaa ol'aanaa waraana bilisummaa Oromoo Jalmarroo Dirribaatis kan dubbatan lola qofa humni keenya eegaa jira. Mariidhaanis ta'u lolaanis ta'u ammoo galmaan keenya qabsoo sabichaa hin sharafnu kan jedhan hanga xurii qeensaatti illee Jalmarroon ammas balballi keenya marii nagaatiif bana erga jedhanii mootummaan kun marii nagaatti kan amanuu miti, hagasiifuu ammoo ni haleella erga jedhanii booda lolatti akka galuuf taa'anis beeksisanii jiru. Haa ta'u malee gara marii biraatti ammoo akka deebi'aniifis dhiibbaan garaagaraa abbootii gadaa uummata Oromoo keessattuu giddu galeessatti argamu dabalatee hawaasa idil-addunyaatii fi biyyoota gurguddoo garaagaraa irraa dhiibbaan mootummaa fi WBO irratti godhamaa ture ammas godhamuu akkuma itti fufetti jira. Adabbiin baay'ee jabaa fi hamaataa jechuudhaan kan dhaadate Hizbullaan haleellaa Israa'eliin haaloo bahuudha. Ganama har'aan tanaa raawwatee rookeetiiwwanii fi dirooniidhaan eegaluusaa kan beeksise. Hizbullaan misaa'ilootaa fi rookeetii 320 ta'uun dilbata barii Israa'el haleeluu hordofee biyyattiinis ammoo labsii yeroo muddamaa labsitee jirti. Israa'el ajajaa waraanasaa Israa'el ajjeefteef haaloo bahuu eegaluu kan beeksise. Ibsi gareen Hizbullaadhaa xiyyeeffannoo haleellaasaa kanaas ammoo kan godhate buufataalee waraanaa fi sirna ittisa balaa qilleensaa biyyattii Iron Dome jedhamu ta'uu beeksisee jira. Isa Israa'el ittiin dhaadattuu fi rookeetiiwwan garaagaraa misaayiloota ittiin ofirraa qolattu Iron Dome barbadeessuudhaafis akka jiru Hizbullaan beeksisee jira. Dabaluudhaanis adabbiin kun baay'ee jabaa fi hamaataa jechuudhaan dhaadate Hizbullaan. Deebiin inni sirrii garuu fuulduratti akka kennamu Hizbullaan ibsee jira. Ministeerri muummee Israa'el Benyamin Netanyaahuun walgahii ariifachiisaa kaabinee nageenya biyyattii waliin magaalaa Tel Aviv keessatti ta'an irratti qaama isaa miidhu kamuu miidhuudhaaf qophii ta'uu dhaadatan. Biyya keenya balaarraa eeguudhaaf waan hunda ni goona. Nageenyi jiraattoota kaabaaf akka deebi'u, namoonni mana keessa nagaan akkuma duriitti akka jiraatan kutannoon hojjanna jedhan. Kanaaf ammoo seerri keenya salphaadha, kan nu haleele hunda nutis ammoo ni haleella jedhan. Haa ta'u malee Hizbullaa waliin waraana guututti galuudhaafis fedha hin qabu kan jettu Israa'el garuu amma warra na miidhan jettu akka haleeltus beeksiftee jirti. Imalli qilleensaa buufata xiyyaaraa Tel Aviv irraa ka'uudhaaf ammoo akkasuma qubatuufis yaaddoo haleellaa kanaatiifis adda citee turee jira. Sa'aatiiwwaniif ammoo imalli buufata xiyyaaraa magaalaa guddoo biyyattii bakka biraatti akka naannoo yookaan akka haqamus tahee jira. Hizbullaan Israa'el irratti haleellaa banuu booda Ameerikaa yaadas kennitee jirti.
Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden Ameerikaa fi Israa'el osoo adda hin kutin waliin dubbatan jedhanii jiru. Aangawoonni ol'aanoon kaan immoo dhimma amma dhalate kana ilaalchisee Israa'eliin akka hubatan ajajanii jiru. Mirga Israa'el balaarraa of ittisuudhaaf qabdu deeggarus itti fufna jechuudhaanis dubbi himaan nageenya biyyaalessaa kan Ameerikaadhaa himanii jiru. Waajjira ittisa Ameerikaatti ammoo Pentaagoon ittisa Israa'el deeggaruudhaaf qophii ta'uu isheetiis Ameerikaan beeksifteerti.